Welcome back. Maganagaan deebitan, maganagaan dhuftan. Kun podcastii Ilma Oromaati. Salaamu alaykum yaa jamaa. Akkam jirtu ijoollee Oromiyaa. Nagaadhaa fayyaadhaa jajjabaattu maaliif jirtu? Dhihoodhuma kana seenaa qabsoo bilisummaa Oromiyaa keessatti jaalabbaa biyya Abbaa Jabal qooda isaan qabaataa turanii fi sababaa sanaafis waan isaan keessa darban nuun qoddatuu isaanii yeroo sanas seenaa warra Shanan Gibeerraa hamma yaadatan hamma yeroo nu hayyame xiqqoo nuun qoddatanii turanii warri isana dhageessanii maaloo mee bal'inaan namoota seenaa Shanan Gibee kana nuun qoddatu nuun barbaade jettanii natti iyyattanii egaa ofii kooti waan beeku nama beeku immoo barbaaduun egaa laaftuun taatu biyya ambaa kana jira keessa jirra haa taatuuti eenyu maashoomiti diroonii warra Singaappoor kana ergifadhee sana samii keessatti bobeessaatuma barbaadu keessummaa tokko karaa Austraaliyaa kanarraa isin argadheen jira. Egaa marti keessanuu akka hubattan jedhee abdadhutti naannoo nama Shanan Gibee jedhamu kun lafti isaa bal'inaan waan guddaa miti ammoo seenaa keessatti waan ajaa'ibaa takka qaba. Lafuma bal'inaan guddaan taane kana keessatti xiqqaatu mootummaa 5-6 akka ta'utu ijaaramee ture. Isa qofa sondaanee warrummaa ollaa sana jiran illee mootummaan 3-4 kabraa ijaaramanii turani. Seenaa kana gaa irra guddaa namni barreesse warra Faranjiidha. Isin keessaa warri ABCD xiqqoo naannessuu danda'u waa warri akka Lewis faa barreessan akka Huntingford waan isaan barreessan kanneen akka Abir faa waan inni barreesse eenyu faan beekeen faan waan inni barreesse booda immoo Profeesar Mahammad Hassan Gulummaa Gammadaa booda keessas Tsaggaa Ittaanaa kanneen jechuudha kan akkama Abira isin jedhe Enrico Xaaliyaanichi Bulatovic namichi Raashaa baay'een isaanii gaa waan garii naannoo Shanan Gibee sanarraa limmuu dabalatee hamma ofii danda'an waa waliin qabatan barreessaa turani. Akkuma hubatuu dandeessan baay'een waanuma erga Itoophiyaa jedhamtee daangaan sun sararamteen boodatteen sanaan durallee Abisiiniyaan gaafa jirtu Faranjiin baay'ee warruma mishinii warruma qeesii isaa waliin hidhata qabunnaa dhufu seenaa warra magara kibbaa jiru naa barreessu ammuma danda'ameen warra kaabaa kana walitti hidhuu tattaaffii godha. Sanaan achi jireenya akka hin turre tanaan alatti hariiroon akka hin turre fakkeessani. Ammoo yoo gatteenye ilaallu gara amma bahaa kanaan keessaa karaa biyya amma Somaalee jedhamu Benaadir Coast fi Swahili Coast biyya amma Keeniyaa fi Taanzaaniyaan sun ganna dheeraadhaaf xiqqaatu amatoo 800-900 naannoo amma kibba Itoophiyaa jedhamu kana wajjin hariiroo ganna dheeraa qabaataa ture. Yoo fageessine ilaalla amma Shanan Gibeen kun karaa
biyya Maajii jedhamu Kafaa keessa Maajiirraan biyya Turkaanaa fudhatee karaa Indian Oceans Swahili Coast bakka jedhamuun achiin bahaa ture. Karaa Sooddoo kana biyya Walaayittaa kana keessaan yoo gad buutanii Looqa bakka jedhan daangaarra lafa jiru lafa Sumaalee achiin garaa Moqdishoo Kismaayyoo deemamaa ture. Karaa Shanan Gibee irraa ka'amee Gindhiiriin biyya Hadiyyaa kana keessaan qaxxaamuranii Gindhiiriin ammas karaa Sumaalee naganni ture. Rikoordiin garaagaraa agarsiisa. Artifaaktii tokko yoo ilaaltan Shanan Gibee keessa akka mul'atu Swahili Coast keessatti ganna dheeraa qabaataa tureen argitanii. Shawaa keessaanis qaxxaamuree Aliyyuu Ambaa gariin gara Zaayilaa deemaa ture Hararrirraan jechuudha. Kaan immoo Daawween qaxxaamuree Taajuraa deemaa ture. Hariiroon kunis ganna dheeraa warri Shanan Gibee karaa sanarraan qabaataa turanii. Inni immoo yeroo baay'ee himamu karaa dhiyaa kanaan Najjoon fakkaataa Najjoorraan Beenishaanguliin qaxxaamuree Suudaan kanaan immoo Suwaakiin bakka buufata markabaa Masrii Horroo Guduruu kanaan qaxxaamuree Gondariin Gojjaamiin qaxxaamuree Gondar kanaanis amma Suwaakiin Masrii yookaan immoo Masawwaa Eritiriyaa kana hundagaa Shanan Gibeen kun yeroo dheeraadhaaf naggadaan uummata kanaa waliin hariiroo qabaataa ture. Ilmi namaas egaa naannoo kana keessa sababa adda addaatiin ka tutture warri Gujiraatii taatee warri Baalochii ta'e warri Shiraazii Hadraamii Yamanii gara kanaan immoo yoo fudhattan deemee karaa dhiyaa kanaan Suudaan Masrii Morookoo Daarfur kanaan Chaadii fudhaati Maalii Naayijeeriyaa kana hundi karaa Jimmaa kana yookaan Shanan Gibee wajjin hariiroo qabaataa ture. Arabni Mamluukiin karaa kanarraan kan darbaa ture. Warri immoo Saahel Beelt kanarra nagadaa kan turan kanneen egaa naannoo sana irratti dhiibbaa garaagaraa toltuu saamtuus qabaataa turani. Seenaan kun bal'inaan hin himamne. Ammoo egaa irra guddaa akkuma sila jedhee warruma faranjiin bobbootaatu warri ABCD qara'uu dandeessan amma tokkorraa argitaniittu. Kun hundinuu baay'een isaa hin barreeffamne hin himamne. Mootummaan Shanan Gibee kan Oromoo qofaa miti naannoo sana keessatti Kafaan mootummaa ofii ganna dheeraaf achi qabaataa ture. Warri Daamoot jedhaman mootummoonni uummata Sidaamaa jedhamee yaamamu ture. Warri Yammaa jedhamu uummanni ofii isaaniitiin mootummaa qabaataa turan booda keessa cabanii. Warri karaa Dawaaroo jedhaman mootummaa qabaataa turanii. Yoo xiqqoo bal'isnee ilaalle mootummaan Hadiyyaas ollaadhuma sana jira. Kafaa fi Maajii kanatti taaneetu daangaan amma gariin babal'ataa gariin dhiphachaa tunnufin warri Ugaandaa keessa jiranis Bugaandaa Kingdom waan Kafaa kanaa waliin wal fakkaataa mootummaa qabaataa turan. Egaa Suudaan keessa akka ture dhiisnee jechuudha. Wallaggaa keessatti Naqamteen warri Leeqaa mootummaa ofii jarrata Benishaangul kan namni beeku. So ajaa'iba jechuuf hin jedhe ji'oogiraafii kana keessatti uummanni mootummaa garaagaraa ijaarratee yoo qaroomina jenneeni yookaan immoo ijaarsuma addaa jechuudha kan naannoo Horn of Afrikaa keessatti hin baramin karaa saawuzii kana jechuudha. Sanaan of bulchaa turanii egaa seenaa sana waan faranjiin booxxaate faranjiin egaa ofiisiitiyyuu karatti hirkattee waa laaltu qabdi. Akkuma isiniin jedhe dubbiin sanyii hin jira, dubbiin amantiin hin jira. Gariin isaaniis afaan kan akka gaariitti hin beekanu turjumaanaan himama. Haa taatu egaa barakaa argatanu waanuma isaan walitti qabatan irraa kaanee waa hedduu dhageenye irraa akkuma hin jedhe namni Oromoo akka Profeesar Mahammad Hassan isaanis rikoordiidhuma garaagaraa warri kun barreessanii fi kan mootummaa Jimmaa keessatti immoo ilmi Abbaa Jifaar ilma akaakiyyuun Abbaa Jifaar barreessan booda immoo Gulummaa Gammadaan Saggaa Ittaanaanis karaa adda addaatiin namoonni gariis booda kana waa mamaxxansaa jiran.
irra guddaa kan hin dhagahamne warruma biyya sana bulchaa turan irraa kan dhalatan faamiliin sun immoo akkamiin seenaa kana walii dabarsaa turani maaloomi walii himaa turani maal hambifatan kan jedhu kana baay'ee hin beeknu. Kanaaf kana argachuuf egaa ajaja dirqama sinatti kennitan irratti hundaa'ee diroonii koos qabsiisee gara Awustiraaliyaa kanaa keessummaa jabaa tokko hadha isinii qabadhee dhufeen jira. Isaanis egaa dhalootaan warruma faamilii Abbaa Jifaar irraa argamu bal'inaan waan ofii nu himuuf jiraatu egaa kabajamoo hordoftoota poodkaastii Ilma Hormaa keessummaa kiyya kanaaf simannaa akka gootan jabeessan isin gaafadha. Obbo Jawaad waamicha kiyya kabajanii waltajjii kana gubbaatti argamuu keessaniif barakaa argadhaa. Dhihaadhaa baga nagaan nuftan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miidiyaa kanarratti na affeeruu keessan bareecheetan isin galateeffadha. Waan manguddoota duriirraa dhageenye seenaa Jimmaa ibsuudha kan ammas na kabajanii kanarratti na affeertanii galatoomaan isiniin jedha. Hayyee Obbo Jawaad isinis waamichaan isinii godhee kabajdanii waltajjii kana gubbaatti argamuu keessaniif badaa isaan gammadee hedduun isin galateeffadha. Akkam jirtu isin aafiyaan jiruun jireenyi? Jira alhamdulillahi akkuma biyya ormaa keessa jirrutti bareedduudhuma waan simbirree tokko jedhee otuu warqeetti nyaadhu otuun maaluu ta'uu yaa biyya koo jedhee jedhan simbirrii biyya biraa dhaqee egaa hoo akkamuu ta'e biyyi ofii yaadamuun dhugaadha. Biyya keenya jennaa seenaa kun egaa innaa seenaa kana isinitti immoo odeessuu jennu dhaloonni kiyyaa anduraan dursee maqaan kiyya Jawaad Abbaa Biyyaa Abbaa Boor Abbaa Furkii Abbaa Joobir obboleessa Abbaa Jifaar Abbaa Jifaar obboleessa turuudha. Abbaa Joobir Abbaa Gommool Abbaa Booqaa jedhamanii egaa seenaa kana akka gaarii qoradhee baree jira Akaakayyuu kiyyarraa dhagaheen jira. Kana himuudha asirratti affeellamuudha gammachuu guddaan natti dhagahama. Bakkan itti dhaladhe immoo eellan jedhanii biyyuma Manchootii bakka Abbaan Joobir taa'aa turanii bulchaa turanii eellan irraa ka'ee lakkee guddinni kiyya achittan guddadhee booda ergan guddadhee ka'ee hamma ta'e achitti qaraatii fudhee qaraatii kiyya immoo haayiskuulii ergan seenee Jimmatti ka'een biyya Harar bu'ee biyya Hararitti Dirreedaawaatti dhaqee xumuree 12 fuudheen achittis dalagaa qabee ture. Otuuti dalagaa qabnee turuyyuu immoo qabsoo kana keessaa qoodan fudhatee jaarraa abbaa gadaa fi wajjiniin wal agarree jaarraa abbaa gadaa booda ittaanaa isaaniitti na erganii Obbaasaa Turaa fi Abdurrahmaan jedhanii wajjiniin gaara miilataa torbii guddoo torbii xinnoo kana hunda wajjin turree kaanee ammallee bichi diimoo kan jedhamtu gaddeebi'ee abbaa gadaa fi wajjiniin achi otii walumaa waan qabsoo kana goonuu waan wal dhabanis abaawoodhaanis walitti araarsuudhaan araaraa hedduu galee ittiin dubbataa jiru. Booda akka taanee biyyaa baanee akkasitti hafnee jechuudha. Hayyee barakaa argadhaa. Egaa qoonni keessan bifa garaagaraatiin mirgaa uummata Oromoo kabajsiisuuf gootan ulfina kabajaa qaba. Kanaafillee galatoomaa barakaa argadhaa isiniin jedha. Egaa yeroo biraa immoo Rabbi jedhe seenaa qabsoo bilisummaa Oromiyaa jaarraa waliin godhaa turtan waliin mari'achuuf jiraanna. Har'a egaa dursinee warruma faamilii keessanirraa eegallee
waan seenaa durii. Egaa akka namni hordoftoonni sagantaa kana jala deemtan baay'een keessan warri afaan Ingiliziin naannessuu dandeessanu Faranjiin, Xaaliyaaniin, namni Oromoos seenaa shanan gibee hamma tokko ka barreessani jira sana arguun ooltan. Garuu wanti godhamne yoo jiraate warrummaan seenaa ofii himatan irraa ka dhageenye gabaabaa ta'uu isaati. Seenaan jabaan immoo waan abbaan ofii himate waan ta'eef afaan ofiitiin faamilii ofiitiin keessatti jechuudha. Afaanumallee yoo danda'an akka namni maatii takka keessa waliin dubbatu maanaa isaa walii beeku namni hormaa beekuu hin danda'u. Maaliyyaa nama afaan biraa turjumaanaan jala deemee seenaa qoratu. Kanaaf egaa hadhaa orijinaala isaa akka warri Jimmaa jedhu seenaa orijinaala isaa obbo Jawaad irraa dhagahuuf jiraannaa akka jalqabanuuf ta'u mee jalqabuma mootummaan Jimmaa bakka inni irraa madde nu jalqaba barakaa argadhaa. Bareedaadha. Egaa akki seenaan kun seenaa ajaa'ibaati. Seenaa ammas immoo abbaa fi akaakayyuu walitti darbaa dhufe. Seenaan kun orjinaaliidha. Kana dubbachuudha seeraan mootummaa masaraa Jimmaa kan ture abbuma magaalirraa ka'e. Abbaan magaal kun ilma abbaa Faarooti. Waggaa dheeraadhaaf bulchanii biyya Jimmaa. Isaan jaarsa nama guddaa ilmaan hedduu qaban. Ilmaan isaanii kana keessaa ilma tokko hangafa qabanii isaan dulloomanii ilma isaanii kanatti kennan. Ilmi isaanii kun abbaa Bogboo jedhaman. Abbaa Bogboo kanatu egaa dhugaatii jaallatanii gennoota kanas immoo warreetiis jennuu qabanii galuma ba'anii kilootii kana taa'uu didan. Jennaan Jimma kun taa'ee dhaqee warri kaabinee isaanii ta'e kuni walitti qabamee dhaqee taa'ee maal nu wayyaa jedhanii mari'atan. Namtichi kun gabbahanii yoo biyya bulchaan jiran abbaan immoo abbaa kanarraa immoo eenyu qabna. Galata guddaa qabna waggaa danuu bulche. Isaan immoo ilma isaanii hangafa kanatti kennanii ilmi hangafti kun immoo mataan itti ulfaate. Abbaan immoo arjoo cimaa nurraa qabanii arjoo isaanii kana maal goonaa waggaa dheeraadhaan bulchanii amma immoo ilma ofiitti dabarsanii maal wayyaa ilma isaanii kanarraa fuuneetumayyii ilma isaanii quxisuutti kenninaa mataan itti ulfaateera abbaa Bogbootti jedhanii muka jala dhaqanii gadaanis taa'ee tumaa hullee kan jedhan bakka hunda jira. Achitti abbaa seeraatti geessanii abbaan seeraa kuni akka irraa fuudhamee ilma isaanii abbaa bulguu ilmoo isaanii quxisuudhaa kennu. Ilmoo isaanii quxisuu kanatti abbaa bulguu jedhamanii abbaa Jifaar guddaadha maqaan isaanii. Abbaa Jifaar guddaan kuni fudhatanii egaa otoo bulchanuu Jimmaan. Abbaan Jifaar guddaan kun immoo egaa isaanirra erga gahe abbaa Jifaar guddaa kanatti otoo kennamee jiru egaa ilma isaanirraa fuuchuu kana ittiin himne abbaa magaalitti. Jarri kun hin himne asii nama wayii barcumee kan jedhantu jira colleedha. Achi keessatti gaa beekamaadha abbaa fardaatis. Abbaa fardaa jechuun abbaa makaanaayizii deemaati. Abbaa waraanaati si ka'ee ana dhaqee itti eenyuun itti magaa abbaa magaalitti jedhan ilma keessanirraa mootummaan fuudhame jechuu. Fuunee quxisuutti kennine jechuu eenyu dhaqee itti maa jennaan anatti hima jedhe. Homaa rakkinan qabu ni himuu nan dhibu jedhee fardaan gulufaa dhaqee jechuudha. Fardaan gulufaa dhaqee achennaa masaraa gahu ergaa ol dhaammate. Ol dhaammatee eenyu jira innaan barcumee kan jedhamu
isaan tajjiranii jedhe. Jennaan isaan egaa dullumarraa ija isaanii kanatti gadi haguugee eenyuun kun nyaarri ijaa kun ija isaanii kana duuchee jira. Ija isaanii kanarraa eenyuudhaan hidhama eenyuun naxalaa kanaan ol akkana hidhama ija isaaniitti. Ol fuudhamee jechuudha yoo sargaa itti. Egaa qopheessanii ija isaanii irraa fuudhanii hidhanii dhufee egaa isaaniin bultee wal gaafatanii taa'ee jennaan oduun jiraa jedhan. Jennaan oduun jira jedhee maaltu jira jedhan. Ilma keessan irraa bobboo maqaan itti ulfaannaan inni ilma keessan qottisuutti biyya kennamee jedhe. Jennaan egaa isaanii ilma keetti mataan ulfaate naan jettaa jedhanii dallanan. Dallananii isa abaaran jechuudha. Mootummaan kee wala darbu jedhanii tuma abaaranii akkasiin innis isaan abaaree ka'ee bahe. Bahee baabulguu ga'ee baabulguu Baalifaar guddaan. Baalifaar guddaa kun waggaa 14 bulchan. Waggaa 14 bulchanii otoo taa'anuu ilma ofii abbaa reebuu kan jedhamu argatan. Ilma isaanii abbaa reebuu kan jedhamu jenna. Itti darbe jechuudha ijoolleedha. Ilma hangafa ta'uudhaa itti darbe. Naan egaa abbaan reebuu kun quba tokkoon dhaaban Jimmaan. Jimmaan dhaabaniiti egaa ollama saamte kana kan amma Gibee Shanan jedhamu kana gommaa fi limmuun lolisatti ka'an. Keera jira keessa. Lolanii gaageessanii waa hunda gippoos bal'isanii otuu isaan ta'an dhugaa dhimma walitti ammas qabamee nam kuni ollama saanteenis walitti nu naqaara. Geeraruu qofaa fokkoruu qofaa wanti hundi maal wayyaa jedhanii walitti qabamanii abbaa reebuu kana abbaa seekkoo deloo kan jedhantu jira jandhaa isaanis dhufanii walitti qabamanii akka karaarraa darsinu goonaa jedhanii. Abbaa reebuu kun jandhaa. Abbaa reebuu jandhummaa keessa bahee gaaffii isaa kana ciniineetti dhiiga gamatti godhaa kutaa saambiin baatte garaa busaasitti jedhee fokkora jedhe. Egaa fokkoruu isaa kana keessa egaa jara dabroo kanas dhaqee cabsaa asiin kafayin lolaa. Biyya hundaan lolee gibboo bal'isee utuu taa'uu nam kun matumaa jabaateera. Ollaadhaan walitti nu naqaara. Maal wayyaa jedhanii ammas keessaan utuu namni isaa hin bahin mari'atanii gadi qabanii ilma abbaa magaaltamma jira taa'aa abbaa booqaa kan jedhan. Abbaan booqaa kun abbaa diimtuu abbaa goolee diimtuu jedhaman. Abbaan goolee kun eessa bulchanii xiroo afataa kana bulchan. Qorootti. Qoroo fudhatan mootii gaa qoroo fudhataa inni qotisuu malee mootummaan nama tokko baata. Booda ilma isaanii ilmaan baa magaala keessaa isaan kun jirani isaan waamnee iddee buunaa jedhanii abbaa reebuu kana akka karaarraa daban taasisan baasee koodiidoos keessa jiranii janna isaaniinis mari'atanii baasee kun namni horii tokko abbaa reebuu karaarraa dabsinaan. Egaa karaarraa dabsanii akkuma taasisanii innaan egaa waraana gommaa keessatti
Jennaan gommaa jimma isintu wal eenyu jedhe nuyi miti isintu mootii keessan ajjeese jedhe kurrifate akka maqaan banne akkasitti nu hin beekne jedhanii amartii kana abbaa seekkoo didoo amartii mootummaa irraa fuudhanii afaan keeyatanii fardaan gulufaa masaraa dhufan. Masaraa dhufanii ilmaan abbaa magaal kan jira walitti qabamanii kaabineedha abbaa qorootiin taa'anii walitti qabamanii gaajarri kunii kaabinoonni qabamee abbaa booqaa abbaa diimtuu abbaa goolee diimtuu jedhamanii maqaan isaanii duru eessa bulchanii diimtuu afataa bulchan karaa shawaa dhaqu kana keessa achii waamanii kottaa mootummaa abbaa keessanii fudhaa jedhanii abbaa booqaa kaa'an jechuudha. Abbaan booqaa dhufanii mootummaa algaarra bahanii taa'anii egaa dubbii isin beekanii ani ganda swaadheera namni na sossobuu hin danda'u jedhan. Egaa akkasitti kaabinee tolfatanii utuu taa'anuu abbaan booqaa isii umurii hedduun teenye. Okay. Abbaan booqaa kun ilma eenyuuti? Kan abbaa reebuuti moo kan abbaa bulguuti moo kan abbaa magaali isaanis ilma qotisuu. Obboleeyyan jirri kun hundinuu abbaan bogiboos, abbaan bulguus, abbaan reebuus, abbaan booqaas. Obboleeyyan abbaan bulguu ilmi isaanii abbaa reebuuti. Silaa karaa abbaa reebuu deema gaa. Amma karaa abbaa jifaar dhufe jechuudha. Karaa abbaa gommool dhufe jechuudha gaaffayyoo abbaa karaa abbaa booqaa dhufuun. Abbaan booqaa fudhatanii otuu bulchanuu isaanis waggaa umurii hedduun teenye du'an. Ilmi isaanii abbaa gommooli. Abbayyoo abbaa jifaari. Maqaan jara kanaa gaala innaalaa amma asitti gaa abbaa booqaa irratti islaamummaan dhufe jechuudha. Islaamummaan innaa jimmaan seenuu Sheekh Abdul Hakim kan jedhamtu isaan nama Gondorii dhufani. Waliyyiidhas nama bareechee qara'ee dhufanii gaa abbaa booqaatti himanii. Dubbii diinii kana jennaan abbaan booqaa ari'atanii jennaanii qaallichi kafa itti galan. Innaa kafa itti galan waa tokko akka seenaanii murtii atis hin taa'in jedhanii abbaa booqaatiin. Inni abaaratum diinii maalii nutti fidee diinii waan nyaate naannu binaa jedhu jedhanii ari'atan. Soomarratti gaa dubbiin. Jennaan atis hin taa'in jedhan. Sooma Ramadaan amma namni waan kana dhaggeeffatu inni kaan amantii Islaamaa keessan beeku kanaaf baalarra hin qabinaaf keessuma. Ramadaana kanarratti ari'atan. Ramadaana innaa beela'anii jedhan isaan kun genyoota warra afur qabanii warreetii gaadduu qabanii kaanii dhaqanii jennaan warreetiin hundinuu soomaa waa tokko jechuun jennaan tokko keessaa maal taatan jennaan garaan na dhukkubaa jedhan. Isheettee kottaa qoricha garaanatu beekaa jettee ollichiftee colleesiitii ulaa cuftee waan ifu kana qaawwa hunda duuchitee marqaa tolchitee marqaa kana nyaachifte. Korbeettiidha nyaachiftee kaatee kottaa ciisaa jettee dhidhiibde dugda isaanii kana dhidhiibdee akkasiin egaa qoricha koo kan bareesii warri koo caaltuun sii jedhanii namtichuma kana natti hojjete kanan biyyuma kanan taa'u baay'edhanii na dhukkubsee ari'atan.
Ari'annaan dhaqanii kafaitti isaan galanii hin taa'inaa isinis jedhanii abaaran. Amma booliin fincaan irraa cituu dide. Innaa dhufanii taa'anu ammas ka'anii deeman. Ammas innaa taa'anu ka'anii deeman. Egaa namticha kana naa barbaadaa jedhamee magaa keessa xiinxanii qoratee namtichuma kanatti akkanatti hojjetee mootii keenyatti jedhanii barbaadanii kafa irraa fidan. Innaa qaalichi dhufee masaraa ga'u booliin isaanii dhaabbate. Achiin dhaabbannaan egaa hin fudhannaadhaan diina jedhanii diina kana fudhatanii egaa akkanaa miti diinni kun bal'aadha jedhe. Hamma dhufees aduun sooyyamaa ga'u soomaati faxaraa. Salaatas hamma dandeessanu salaataati akkasiin baraa deemtanii jedhe. Akka inni bareedaadha jedhanii otuma aduun inni sooyyamaa ga'iiniyyuu otuma nyaatanu otuma jedhanu edaa kun diinii keessaa baharraa jedhanii alan soomatti galan. Sooma guutuu soomuu qaban. Ijoollees quraana qaraashuu qaban qaalichi. Diinni kun babal'isanii gaala. Warri qaree kun walirkaa fudhatee babal'isuu qabee otuu taanuu abbaan booqaayis du'anii abbaa gommool gahee abbaan gommool innaa ga'u diina haaraa bareedaa kanarratti gammachuudhaan ergasii gaa diinniin jiru. Nyaachuudhaa dhuguudhaa taphachuudha. Amma diina kanarratti abbaan gommool maqaa diinaatiin moggaafaman. Maqaan diinaa maqaan isaanii Daawud. Daawud jedhamanii egaa Daawudummaan kun utuu taa'anuu ilma argatan ilma mootii intala mootii Geereedhaa. Abbaa Joobir Abaabayyoo kiyya obboleessa Abbaa Jifaar guddaadha. Abbaa Jifaarii kana Abbaa Jifaar isaanuma boodaa kana obboleessa isaaniiti. Ji'a ja'a. Dahee tokkorraa dhalatu lamaanuu abbaan Joobir abbaan Jifaar. Karaadha abbaan Joobir kan jennee Geereettiiti. Kan Diimilleeti. Egaa akka Diimillee jedhanii abbaan gommoolli maqaa isaanii jaalala keessa baasanii Diimillee koo jedhan diimtuudha jedhan. Hin jaallatan baay'ee. Amma asiin egaa roorroon kuni limmu kunis egaa hin taa'u. Gommanis hin taa'u. Dhufeeti egaa erga abbaan reebuu du'anii oluma siqeetuu hamma yabbuu kan jedhan beektanii miti. Hamma dhufee yabbuu qabee gomma. Jennaan egaa dhimmaanuu masaraa qabuu oolaan jiru. Dubbiin baaftuun keenyaa guumayin soddoomuudha. Hoo guumayin soddoomne roorroon kun nurraa dhaabbataa. Jedhan guumayin immoo sodaata limmuunis gommanis. Abbaa irreeti. Jarri keenya dur maal jedhanii Xaaliyaaniidha jedhan. Maqaa kennaniifi. Akkasitti guumayin egaa dhandhee achii hoo fuunee jenne jarri kun hin sodaatti. Dhandhee achii soddoomnaa jedhanii ka'an. Nama ergatanii akkuma aadaatti namni dhaqee guumayin dhaqee guumaniin ga'uun egaa bultii 2-3 deemamatu. Adda kaasanii erganii mucaa keessanii kennaadhaan baaduulaatti. Baaduulaa jedhamanii mootiin guumaa. Innaan egaa mucaa koo nan kennaa bulaa jedhanii bulchanii kormatti qalamee egaa nyaachisanii ubaasanii bulchanii
guumay waamanii mari'atan paarlamaa ofii. Paarlamaan kun maal jedhaa? Mucaa keenya kennuu kenninaa? Mucaa keenya keessaa kan dhalatu mootummaa fudhachuu irra jira. Kanaan dhimma nuuf kakatuu jedhe. Jennaan dhimma mucaa keenya hoo kennine mucaa keenya keessaa kan dhalatu mootummaa kana fudhachuu irra jira jedhee nuuf kakatuu jedha. Hayyee gamari'annee dhimma jedhanii dhimmatti deebi'anii jarri jaarsotaa kun dhimmaan dhaqanii abbaa gommoolittis kaabinee abbaa gommoolittis dhaqanii ergaan kun dhufee itti himame. Maal kun bicuudha, xiqqoodha. Kana maaliin kakannaa? Mucaan dhiiras ta'uu durbas ta'uu hin mallee hin barre hin kakanna jedhanii deebisanii jechuudha. Asiin ganama kakaa erganii dhimma ganama keessaa badii sadacha gosa keessaa nama ergee warri kakaa dhaqanii gada booyyee kan jedhamu agadoo laaloo kunna egaa gaachinatti bishaan nasiisee guuma. Hoo mucaan nuti isin keessaan alatti hoo mootummaa fudhanne akka kana dhimma haraafamu jedhanii gaachina raasan. Bishaan itti naqneedha. Sooyyama kan jedhamtu kan innaa daguuganii hatatatti daguugamu jira. Sana daguuganii akkana nu haa daguugu. Daaraa afuufanii akka kana bobbeetti nu haa kennu jedhanii qaalii galfatan jechuudha. Akkasitti qaaliin galee kakannee dhumneedhanii abbaa gommoolitti ol deebi'anidha. Abbaa gommoolitti ol deebinaan abbaan gommool immoo mucaan kiyya kan dhiira irraa dhalate abbaan yoo dubbuuni mucaan koo kun mucaan amma dhalatee jiru ji'a jaalaa dhalata abbaan yoo dubbuuni. Yadaa qofaan gafa abbaa jifaani. Akka qoccoo kafaaritti dabarsitanii nyaachifne hangaftiin darbaa mootuu kutusuun fudhate. Enaa kakadhaa akkanaa jalaan dabarsinii akka lafas immoo qixxeedhuma naaf hoddanuuf waan jiru ta'e hundaa jedhanii akkuma sana gaachinitti bishaan nasiisanii daaraa afuusisanii sooyyama eenyu gochisiisanii dhimma kakatee. Dhimma kakatee qoroo 15 isin kenninaaf. Lafas qixxee qoonnaaf kakatee abbaa gommooli. Hayyee gaa jedhanii guumaa dhaqan. Guumaa dhanna jedhanii gaa ka'an. Amaamunni qophaa'ee gaa amaamota mootiin fuuchuu deemu. Intalli fuudha maaran immoo intala mootii guumay isa jabaadha gaa. Asiin gaa amaamunni jimma bahee fardi meeqaatamni egaa sirbanii Oromoon egaa bakka hundatti qoroo hundatti cidhaa qophaa'ee dhufee masaraan ijaaramee qaxaqqaxuu jedhama masaraa kutaa keessa darbu. Kutaa jechuun akkana wal dabarsaa ijaaranii egaa ka'anii abbaan gadaa gaggeesse egaa amaamota. Abbaan gadaatiif abbaan tumaatum jechuun warri ammaa abbaan seeraa jechuudha. Gaggeessanii fardi kun onnaa dhaqee fardi qophaa'ee jedhu kottaa teenyeetiin waan mari'annu qabnaa jedhe. Maali? Bakki nu keessa bahuu dhaqaarru beektanii egaa diina keessa bahuu dhaqaarraa hin beektanii jedhanii ministirii kana dhussanii namni 12 waliin galanii mari'atan. Maal goona innaa deemnu namatti xuruuroo mootii uffifnee nama tokkotti
uffata mootii uffifnee fakkeessinee jechuudha. Uffatuma kana uffifnee uffata mootii moosa dhugaa qarxiixii ejjuu keessa keeyannee qarxiixii keessa keeyannee fudhannee deemnaa jedhan. Mootiin immoo akkuma nama tokko ta'ee nama Jimmaa tokko ta'eetuma farda huqqataadhumarra taa'ee gaangoo huqqataarra taa'ee deemee akkasitti deemna jedhan. Diinni walii hin beeku hoo ajjeese namticha sama nama kana hoo ajjeese waan nu dhibuun qabu mootiin hin duune dhandha jedhanii mari'atan. Asiin limmutti darbeedhaa limmuun moo sangootii qopheessee cidha kana qopheessee daadhii qopheessee dungoo gaanoo jedhanii dungoo maxombooraa boba'u eenyurraa damma gagaarraa tolfamu kanas qopheeffatee akkama eenyu kana hidhee karaarratti hidhee ifa kana balal godhee gaa eege. Amaamanni gaa dhaqee gara galgalaa innaa dhaqee jedhu sangaan qalameeraa foon dhufeeraa dhugaatiin dhufeeraa yabbaan fokkoreedha asiin nyaatatti galaniidha. Namtichi kun dhaqee iddoo mootii taa'edha. Mootii gara gadii sana teessisaniiru mootiin nama tokko fakkaatee taa'e. Amaamota fakkaate. Amaamota fakkaatanii taa'an. Amma inni xururoo kun egaa taa'eedha asiin. Mootiin limmuu dhufee bira taa'ee ka'ee egaa ittiin aanee taa'eedha. Sila nama qopheessaniiru nama mootii ajjeesu. Namichi dhufu kuni maraatuu fakkaatee billaa fudhatee gaanoo kana dungoo kana gara gaggalchaatuma dhufee mootii bira naa ga'u mootii isaa hin beeka. Isaan kana hof godhee waraanee ajjeese. Akka guumayii dhaqanii fuunee fila. Limmu godha. Asiin egaa iyyanii mootiin nu jalaa ajjeeftanii jennaan mootiin limmuu isigaa akka rifachuu ta'ee hin beekaa sila. Maali gaa kun hin bahu namtichas qabsiifneeti fan'isiifna jedhee namtichi ba'ee badeedha. Asiin bulaniidha jarri kun. Bulanii gaa nama mootii keenya gaa fudhannee deemna jedhanii akkanaan bulanii ganama subii waraanas jaraa sana qopheessanii mootiitti uffata uffatanii tuuturoo afuufaa xurumbaa wajjin ka'an. Amma nama limmuurkaa bade maal kun jechuun mootii limmuurkaayis. Kana irraa ajjeesnee sirbaa jiru jedhanii maaliif sirbu? Amma namticha du'e kana fudhatanii qabbaran warri Jimmaa achumatti. Achitti qabbaranii mootii ofiitti sila gaanyuu keessaa qabanii qarxiixii keessaa uffata baasanii itti uwwisanii xurumbaan afuufamaa tuuturoon afuufamaa tuuturoonni dududur jedhu sun afuufamaa kaanaan gaaliin murkaa badee asiin ka'anii qajeelanii deeman. Maalii jarri kun maal nama maalii jedhee murkaayis badee guumaa dhaqan. Guumaa dhaqanii akkasitti warra fuudhanii jenneen Deebbaa Jifaar. Deebbaa Jifaar fuudhanii achi ka'anii egaa karaa kam gallaa innaa galaa jedhan. Karaan nu gallu gommaan keessa galla jedhan. Gommaa nuun hin jedhu gommumaan keessa galla jedhanii ala nagaa eenyu ofiis eeguus jabeeffatanii fardaa sabbaan maaliif garaa na godhee egaa limmu si baanee irra jedhanii ka'anii ganneen fudhatanii dhufan jechuudha. Innaa gaa dhaqanii jedhan achitti innaa amaamanii dhaqu ammas kakachiifate jechuudha. Mootiin guumaa maal jedhee kakachiifate mucaa kennu keessaa dhalatu baay'ee mootummaa kennina jettaniitu nu kakadhaa jedhe. Akkamitti gaachinatti bisaan naqaati
hoo mucaan keenya kun mootummaa hin fudhanne mucaan saka isii keessaa ba'u kun akkana nu araasu. Daaraa afuufanii akkana nu afuufu. Sooyyama daguuganii akkana nu daguugu. Mucaa keessaan alatteetuyyi mootummaa fudhataa jedhan. Akkasitti mootummaan kun waadaa galamee fi mucaa fudhatanii dhufanii jechuudha. Mucaa fudhatanii dhufanii taa'anii abbaan Gommool Daawud egaa waggaa dheeraa hin teenye ijoollummaan du'anii abbaan Jifaar gaafa sana waggaa 16. Abbaan Jifaar amma warra guumaarraa dhalatan jechuudha. Abbaan Joobirii egaa walumaa hiriyaadha. Abbaa Joobir jechuun egaa hangafa isaaniiti. Isaan mucaa geerattiirraa dhalatanii fuudhanii fidanii abbaa Joobir jala teessisanii abbaa Jifaar irra teessisanii mootummaa kaa'an jechuudha. Akkasitti abbaa Jifaar fuudhanii sirriirra kaa'anii abbaa Joobirummaa kana jala kaa'anii hangafatan. Akkasii mootummaa abbaa Jikoo Baabilooniif kennenis egaa jiranii ijoolleedhas kennenis warra abbaa Gommooliin warra nama waggaa 27 ijoollummaas qaban egaa isaanis akkasitti Baalikoo Baabiloon kun jaarsaa egaa akkasitti kaabineen fuudhee kaa'ee dhiggoodha isaanis. Ammatu isaan bulchanuu gaasinii abbaan Jifaarii maqaan islaamummaa kennameera. Maqaan isaanii turi Tulluudha kan abbaa Jifaar. Amma Muhammad ibn Daawud jedhamanii moggaasanidha. Abbaan Joobiroo maqaan fudhanne maqaa islaamaa fudhataniif Abdul Qaadir maqaan isaanii inni kan Oromummaa immoo Agamsoo. Agamsoodha. Qoraattii aannanii. Abbaan Jifaar Tulluudha. Hayyee. Obbolaa biraa qabu moo jaruma lamaan kana? Obbolaan hedduu jiran malee egaa maqaan jaraa kuni Danuudha. Abbaa Duulaa Birbirsaa jedhanii abbaa Danuudha egaa abbaa Bogboo Budoo jedhanii Jaarroo jedhama maqaan abbaa Bogboo Budoo kun Jaarroo jedhani. Isaan kun abbaa Joobirooliin dhalatanii da'ee tokkorraa? Da'ee tokkorraa dhalatan jarri kun. Kan abbaa Jifaarii abbaa Waajiitii fi abbaa Jifaartu turuudha. Akkasitti egaa abbaan Waajii maqaan isaanii Leencu. Inni islaamummaa immoo Sulimaan ibn Daawud. Akkasiin egaa ta'anii otuu mootummaan kun egaa buluu islaamummaan kunis egaa keessatti marga abbaan Jifaar fudhatanii jedhanii bareechee babal'ate booda erga gahanii jedhanii abbaan Jifaarii obboleessa kootii waadaa galtan sana kennaa jedhan. Abbaa Joobirii jechuun abbaa Joobirii Gommool jedhamanii gaadha. Abaabayyuu kiyya isaanii. Abbaa Gommool kuni Agamsoo mootummaa sila waadaa galtaniif kennaa gaa obbo jedhanii waamanii. Jennaan Rabbiin sodaadha. Mootummaan kun kennamu jedhanii baadii kootii mari'atan. Turaa jedhamanii maqaan isaanii Turaadha. Kan baay'ee egaa turaan kun dubbii beekaa bareechee jennaan egaa
mari'atnee isinitti himna jedhanii mootiidhaan mari'adheeraa ofiin mari'adhe jedhan. Qoroo 15 kennine qoroon 15 mootummaadha. Waa hundaa dhaabbatee isinii loluu danda'a. Anis immoo gara sanatti qoroo sanatti hin baha. Qoroo 15 kennuu hin dandeenyu. Eddee kakaa qoroo tokkicha ganda 15 qabu kenninaaf jedhan. Qoroon tokkichi ganda 15 qabu Manchoo kan jedhan Manchoo guddaa jedhama. Sila Bawaajii Baataara. Abbaan Joobir masalaa keessa haadhaa wajjin jiran. Abbaan Jifaar Beeraa jechuudha. Asiin Manchoo sana Bawaajii kaasanii Dedoo guddaa kan jedhan Baaseekoo irraa fuudhanii Abbaa Seekootiif immoo qoroo tokko kennanii qoroo lama walitti baatanii Seekoo dur qoroo tokko Abbaa Seekootii kennanii Dedoo sana immoo fuudhanii irraa Abbaa Waajiitii kennan. Qaallichumti kun baanii turaan kun Qaadikoo Baabilooyi. Fuudhanii kennanii Abbaan Joobirii kormi lama mana tokko keessan taa'u jedhanii baggee kan jedhanutti masaraa ijaaranii genneen isacha galanuu jedhanii genneen isachi galchan. Geerayitti baggee kan jedhan jireeniin lafti qixxee qoodamee raamti lafuma isaanii irratti masaraa ijaaranii kormi lama mana tokko keessan taa'u jedhan wal nyaataa. Achi galtanii Abbaan Joobir dhaqanii achitti warra fuudhanii egaa otoo achi taa'anuu achitti sigaa akka gaarii egaa dambii Baadaggal kan jedhan jalatti masaraan ijaaramee lakkee jedhanii. Lakkee sanatti masaraan ijaaramee achitti taa'anii otoo taa'anuu diinni kun babal'ataa dhufe jechuudha. Asiin Abbaan Jifaarii diina kanatti galanii namichi quraana qara'e Gibriin Gabbariin jedhan. Namichi salaata salaate Qabriin Qotiin jedhan. Amma namni innaa kana dhagaatu quraana qara'uu qabu. Gibira kaffaluun barbaanne. Gibrii kaffalu ijoollee ofii hunda qaraayis. Tole. Kan Qabriin Qonnuu jedheetii salaata jabeesse. Otuu salaata jabeessee taa'u Sheekii Garbii kan jedhan immoo dhufan. Sheekonni Garbii kun ilmi isaanii durii akka afaan Amaaraatti xaqlaayii eenyurra turanii shari'aa xaqlaayii mu'ajjab ta'anii dhufanii ilmi isaanii booda kana na dargii. Isaan egaa ilma isaaniiti Sheekonni Garbii dhufanii obboleettii Abbaa Jifaar fuudhanii. Sheekonni Garbii kun Walloo irraa dhufanii Garbii. Walloo miti Garbii jechuun eenyu Walqaayidii dhufan. Walqaayidii dhufanii egaa waliyyummaas hin qaban waadanuu qaban egaa yennaan egaa dhimma kun mucaa kennanii fi baanii Jifaarii obboleettii Baabulguu kan jedhan fa'a irraa argatan. Baabulguu qaallichi isaan amma mu'ajjab ta'an kun barbaadanii argatanii Simaabaloodhaan waliin haasa'an. Baabulguu afaanii beekan. Kallacha taa'anii amma duuna fanu waggaa dheeraadhaan nan beekan isaan. Asiin egaa Sheekota Garbii kana duukaa dhimma caccabe. Jaallate jaalalli isaanii jabaate. Jennaan Sheekonni Garbii kunii biyya nurraa fudhataaraa jedhanii abbumti dikoo kun
abbaa Jifaaritti himan. Jarri Walaaboo dhalaatu jarri gannoonni nuu duukaa dhokatee dhaqan sheekota kana zayyaruu. Jennaani nurraa biyya fudhataaraa naggaadichi jedhanii abbaan dikoo naggaadeen egaa jajjabaateera laachi keessatti. Kan akka sheekota qunnoo jiranii kan akka nama danuu dhaqa biyya Wallootii galli guddeessii eenyuudhumaa dhufee Gondorii. Amma haba'uu naggaadee of keessaa baafna jedhanii gaala. Naggaadee ari'anna jedhanii sheekota garbiitiin mari'atanii abbaan Jifaaraan ittiin himuu isin ari'attan ari'adhaa malee jedhan. soddomaniiru. Ka jechuun soddomaniiru soddommaa kanarratti sigaa biyya dhabaniiru gaa. Biyyi sheekota garbii malee waa tokko dideedha. Dhaga'uu diddeetti jimmi jedha. Dhaga'uu dideedha jimma. Gommatti si jaajjaniiru, limmutti si jaajjaniiru sheekonni. Jennaan egaa asiin hin ari'anna naggaadee jedhan. Isheedhanii baandikoo ani ni muu jedhani baandi Jifaarisin ari'adhaa jedhan. Asiin baandikoo biyya walitti qabanii ari'anna jedhanii. Biyya keenyaa bahaa jedhan. Biyya keenyaa bahaa jedhanii akkasiin walitti biyya qabanii biyyaa baasuudhaa ka'anii innaa sana keessa mootummaan silaa wanti suni dhufuudhaa ka'eera warri garboomsataan. Roogootaan barakaa argadhaate am xiqqoos dubbii baajoo birkanatu garaana nyaate mootummaa sana inuma callisanii homaa xiqqoollee hin quqqufaane lakkisaa jedhanii qottisuu kootiif hin kennitanu. Qofa'uu hin danda'anu ka ijoollee waggaa 15 ta'u. Ammallee ijoollee turan isaanis. Ijoolleedha. Tole. Ijoolleedha walumaan taphatanii ijoollee hiriyaadha. Kan bulchu abbaa dikooti miti. Abbaa dikoo bulchaadha. Amma jarri kun maqaadhumaaf kennaman malee. Eenyuunoo daheen abbaa Joobirii fi daheen abbaa Jifaar kun xiqqoo isaanis mootummaa kana keessa callisaniidhuma laalumoo warra waa murteessu turan. Abbaa dikoo murteessani abbaa dikootiin mari'atani. Abbaa dikootii egaa waa hundaa of hirkaa qaba. Abbaa dikootii fi abbaa diimaa gabbaraa jennaan jiranii. Isaanitti siniifan dhufaara. Abbaa diimaatti dhufuu ka'a. Kan diinii kana asitti qabna jechuun kiyya dura naasa'e dura buusee naasa'eefanii isa asneetiyyi amma isaan mootummaan egaa Minilikii itti ergeera Risaalaa. Harka kennaa innaan harka maalii kenninaa? Hin kenninuu jedhe jimmanis. Yeroo kana abbaan Jifaar gama guddataniiru umriidhaanis. Guddataniiru. Beeku baandi kun akkasitti jennee wajjiniin hambaan Jifaar gahanii jabaatan bulchaa turanii waggaa 52 bulchanii baandi Jifaar. Waggaa kana keessa innaa bulchanii erga bulchatanii jedhanii waadanuutu isaan mudatee Miniliktutti dhufee gaban abbaa Jifaar dhufe. Gaban abbaa Jifaar dhufee akkasitti amaarree dhufee jennaan egaa Jimaan hin lolla jedhee ka'ee waraannis jira. Waraanni Saatoo keessa jiru hedduu jira. Saatoo jechuun
gogaa keessa kaa'ama waraanni dur kan waraanaa. Kan gama masaraa eegu jira, kan maal eegu jira, waraanni dhaabbatee jira, kaanii dhaqan. Dhaqanii gabbara kan jedhamutti tamsa'aa beektanii bishaan gilee guddaa gara kanaan gabbara achitti achiin as dhufee wal harka kennaa jedhan. Hin kenninu hin lollaa'edha. Harka maalii kennina biyya keenya kenninu kan biyya mootii qabu. Isin immoo isin garboonfannee dhaaftanii hin kenninu jedhan. Asiin egaa namni dhufe kunis immoo nama Shawaati. Gobanaa daadhee dhufe. Gobanaan lallabee anis isinis anaa homaa wanti isin taatan jiru harka kennaa jedhee. Hin kenninu ati harka kennitee Amaaronni fiddee hin kenninu jedhanii itti deebisan. Hayyee loliinni ta'e. Loliinni kaanaan gadi qawwee qabanii qawwee keessa qawwee tokkosanii gaachinatti bishaan naqatee jira jennu. Ibiddi kun adaamu jechuudha ibiddi xiyyiitii. Gaachee kan jala qaban keessa bahee dhufee uffisee nama keessa. Booda gara eenyu sokorruutti ol baqatanii dunkaniinis egaa jissaa dunkana mootii achi ol baqachiisaa jedhanii ol baqatanii achi taa'anii mari'atan. Mari'annaan baadiimaa gabbaraa kan jedhamtu jiranii achuma isaan nama dubbii beeku. Egaa kottaatiin mari'annaa jimmaan cufaa walitti qabaa jedhan. Jimma cufti walitti qabame namni beekaan tokko keessaan dhibu waan ibidda kana nurraa dhaabu jedhanii mari'atan. Innaan tokko keessaa ka'ee masaraa kana gaanan dhufa argasii. Ol nan liqqiftan dubbiin keenyan fudhattan isin. Ani immoo nama dubbii beeku jedhee ka'ee dubbate. Innaan baandiimaa haa dubbadhu gaa'edha. Erga beekumaa nuu kennite. Hayyee jedhee eeboo ibidda buufnee diimeffannee gaditti dhiibnaa keenyas ibiddaa jedhe. Innaani abbaan diimaa ibidda sibiilli ibidda bu'u hin laafa. Silaa kanaafan silumaayyuu masaraa ta'u sibituu didi. Dubbii balleessaaf ta'amne. Sibiilli ibidda bu'uunaan laafeedha. Jireenii immoo ibidda bu'ee dhufeetii gabbaratti waraanamu. Maal dubbattaa isaan beektuu dhiisii jedha. Jennaan dhugumaa kun haasaa olaaluudha. Wanti karaa ta'uu jedhe jimma taa'ee muka jala. Asiin abbaa dhiqqoo maatiin mari'atan. Abbaan dhiqqoo nama dubbii beeku ammasii maal wayyaa jireenitti gallagaa jedhanii as muka jalatti hin ta'u jedhanii jireenitti kaa'anii galan. Masaraa mootiitti jechuudha. Masaraa mootiitti gallaan Guumayii abbaa diggaa shuuree jedhanii janna obboleessa mootii Guumayii abbaa waraanaa Guumayii. Mataan isaa kun shurrubbaan akkana gadi. Shurrubbaa dhaateetii deema. Inni obboleessa abbaa duulaati garuu abbaa duulaati mootiini. Inni akka mana keessatti argame inni janna malee. Asiin egaa abbaan shuureen kunii uumatuu dhuguu isheenni galeera galaachis. Guumayin galee isheenni otuu taa'uu maalumaa kan lafa nan ciibsinee namumaa wajjin dhaqee lafa ciisuuni natti jabaata jedhee honduudha. Shuuree jedha qabrii namaa wajjin dhaqee qabbaramee nama aadannaas tokko ta'ee ciisuun natti jabaataa jedhe. Jennaan isheenni sila quraana qaraa isaaraa ijoollee qaraa isaaraa ture
hin ciiftanuu jedhe akka isin hin ciifne jiraa jedhe. Maal jennaan jahaadaa kan jedhantu jira. Akkuma kanaan iyya koo mootummaa keetiin jannatatti darbitaa jedhe. Kun jiraa jedhe egaa maamaarri dhufe jechuu dhageenyerraa jannatatti darbina ka'e. Asiin farda gulufaa dhufe Jimmaa. Hin mari'annanii galanii miti goobanaadhaan fila. Jimmaa mala malee hin mari'annee deebina gale. Asiin dhufee gabbaa diggaa suuree kun caraanee fokkoree nu wajjin loltanuu hin cabsinaa haa jedhe Jimmaa. Hin deebinaa maara kana ana qofa gaa jedhe. Jennaan egaa abbaan diikoo kun keessatti didan humna kana bakka hedduu cabsee dhufe. Ibiddaan deemaa darbe kun. Immoo eeboo makaanaa kana malee hin qabnu, buraadee malee hin qabnu jedhan. Jennaan asiin egaa nu wajjin loltanuu jedhe. Akka loluu ibiddaaf warra deemuun akkamiin lollaa jedhan. Jennaan egaa amman isin agarsiisaa jedhee bilqaadii fidaa jedhee bilqaadii humnaan mataa ofii careeree kanarraa maqasiin muree bilqaadii keessa taa'ee masaraa keessa qabbaraa'e. Asiin dhufee baasa camaara cabsee ta'e jedhee fardi koo gibetti gangalata jedhe. Jennaan gangalachuun eenyu feenee sin eenyaa mootii koo jedhan fardi koo. Onurraa amaara cabsitan. Jennaan maali amaara gabbaruurraa Oromoo gabbaruun wayyuu isin gabbaruun nutti dhiyaataa shawaa dhaquurra jedhan. Baalli koo jara kana nurraa cabsitan. Jara kana nurraa cabsitan afaan keessan beennaa isin gabbaruma nu ta'aa jedhan. Akkasitti goobanaan Jimmarra darbaa jedhee guuma hin dhaqa'ee guumaa loliisa kaasanii shuureen kun nama akka 20 jala ajjeese isuma jarri qawweedhaan eenyu jedhe kan eenyurma isaa kanaan seefii kanaan abbaan duulaa gubbeerra taa'anii ilaalaalanii obboleessi koo du'ee obboleessi koo duulaalanii hin taa'u jedhanii akkasiin isaaniif dhufanii isaanis ajjeesanii masaraa jalaa qabanii asiin amma kan itti adeemas goobanaan itti arginaan egaa maal wayyaa jedhan baangi faarida. Maal wayyaa jedhanii jennaan wanti wayyu baangi koo amma viidiyoo keenyas allama sadii ilaalleerra. Nama dhiirummaa baaneerra. Waan minnummaa hin qabnu. Obboonneeti jararkaa meeshaas bitannee jabaannee kaaneetii itti deebinee lollee biyya keenya baafnaa mootummaa keenya duriitti deebinaa ammaa fi gooyinoo jechuun gajjedhanii ol jechuun xiqqoodha jechuudha. Gooyinoon xiqqoodha. Gooyinoo goonee kaaneetii akkasiin itti mallee rukunnee baafna biyya keenya keessaa jedhan. Hayyee bakka gaaffataa jedhanii goobanaan Jimmarra dabarfadhaa jedheedha. Waraana kanaan waraanni kun Jimmarra tarkaanfadhaa hin saaminaa xiqqoo jedheerra dabarse jechuudha. Irra darbee guumaa dhaqe. Limmuun kana gummaan kana gaa. Maka qabeerra darbe asiin egaa guuma jabaadha. Guuma hin dhaqanii seenan. Guuma gaatti bahee abbaan duulaa tabbara taa'anii inni kun otuma jarri iyyituu nama 20 keessatti ajjeese. Eeboodhaa fi eeboo akkatti dhaabcaffatee deema jedhanii buraadee fudhatee alana fardarraa bu'ee seenu. Otuma jarri qawwee tokko suuta. Qawweedhaan rukutteeti gaalama maaliiti kun jinniidha fayyaddeedhan.
seexaan nu jetteedha. Asiin abbaan duulaa obboleessi koo kufee arganii fardarra ta'an. Fardarra ta'anii dhufanii isaan jabaadha nama 5 ajjeesan Amaara keessaa booduma buraaqiidha. Isaan innaa duudhaa jedhamu birrii 100 jalatti hidhatanii akkasiin iyyakan hidhataniiti jiran akka eenyu kana mudhii kana jalatti. Asiin birrii 100 sana argitee jirti akka isaan qabbaraman akka yakkatanii boodee birrii fudhattee duraan egaa dhaabbadhaa duudha dhiisaa itti dadhabdee nama 5 ajjeesanii ofiis kufanii gootonni gaafa sana achitti kufee jedhe nama 70 kufee kan gumaa. Achiin egaa deebi'ee Jimma egaa harka kenneedha. Akkasiin Jimma gaa taa'ee otuu taa'ugaa bakka ishee kaammaatti deebinee kaamna kan jedhee harka kennameedha jechuudha. Kan ishee konni maagaa haba'uu jedhamani. Haba'uu jedhamanii sheekotiin mi'a darsa ofii maal fudhatee masaaqula gaa maal fudhatanii ka'an. Warreetii fuudhanis fudhatanii gaa. Itti baay'ee faarii gaadhiisaniiru. Irraa buufataniiru. Asiin jalattiin kuni jarri masheekotaa kuni Minilikitti qajeelan afaan beekan afaan Amaaraa beekan. Lennaan egaa geppoo keetii fi geppoo abbaa Jifaar nutti himi jedhanii Minilikiin. Kan abbaa Jifaar jette abbaa Jifaar dhannee gabbarree teenya. Hoommoo biyyi kootimmoo jette waa tokko nuu dhaamii jedhan. Jennaan biyya Itoophiyaatii biyya nugusa nagistiitii jedhe. Akkasitti jara deebisee jechuudha Minilik. Akkasiin jara deebisee jarri deebi'anii dhufanii waliigalaa taa'aa jedhamee waliigalteedhaan egaa taa'anii ansidumaayyuu ba'uu jalaa hin jaallanneedhanii abbaan Jifaar. Akkasiin diiniin babal'atee mootummaan qixxee ta'ee taa'e jechuudha. Jimmaan keessatti. Otuu taa'uutuu gaa achi ka'anii abbaan Jifaaris erga meeshaa horatanii sila gaawaa innaa qophoomni Amaaraan lollaa jechuun jiraa miti. Kurfoofneerraa jedhanii abbaa bikootti himan. Kurfoofneerra innaan egaa hin ta'uu kurfeen keessatti jahadaa lollaa jedhanii eenyuudhaan sanan jaammoo kanaan kan Guraagee keessa jiru kanaan wal qabanii egaa Hasanis achiin karaa Daalattiitii fi Haaxee Ballaa kan jedhamu Haaxee Ballaa jechuun deebisaan nyaate wardiin taa'an Haaxee Ballaa jedhanii Ballaa sanaan achitti fardi Minilik nyaatamee innaan. Isa egaa achitti gaa didanii jahadaa loluudhaa qophaa'anii abbaan Jifaarii waraana dhaabbatanii egaa jennaan abbaa Dikoo Baabiloo kunii fi haatumti isaanii kuni waraqata katabsiisanii Minilikitti ergan. Didanii lahaadhaanis abbaa Dikootti. Sheekonni kun egaa itti jajjabaateedha laa. Lollasiin wajjin jedhee. Eenyuun egaa yeroo sana sheekiin guddaan kan abbaa Jifaar waliin ture. Sheekotiidhuma kan jiru kana kan Jimmaa kanatu qaqqara'eedha maal jedheedha miti lolla jedhee ka'e.
innaan egaa abbaan koo dhiisaa bakkeetti nu hambisaa masaraa keessan cabsisiisaa gennee miinjittii dhabdanii jedhaniirra. Abbaan Jifaar dhuman dhaba malee Amaara eenyu biyya koonarraa fudhateen taa'u jedhanii. Kaafirri biyya duraan fudhatu jedhan. Kaafirri nurraan fudhatu jedhanii asiin waraana kana akka gaariitti barsiifatan. Waraanni baree kun egaa jajjabaatee abbaan waraana isaanii jira. Abbaan waraanaa egaa abbaa Gojjam babal'aa innaan jiranii isaanii abbaan waraana qopheessera homaa rakkoon jiru jedhaniiru. Hiriiriinis bitameera. Hiriirii jedhanii abbaan Jifaarii rasaasaan. Hiriiriin kun guuteera jedhanii akka saaxinii 300 ol. Qawween egaa kana keessa laa otomaatikii fa'i bitame. Eessaa dhufa karaa kam ergatu? Hindii fida. Tole. Jimmaan jira. Eenyu fa'i jira. Hawaalaa fa'i jira. Tole. Marfii fa'i binnaanii Minilik irratti qabsiise jiru. Dhugaa Rabbii. Wallaahi. Akkasitti egaa ka'anii abbaan Jifaariin abbaan Dikootii faatii kun risaalaa katabanii itti ergan Minilikitti. Erganii dhalaan kun Minilikitti dhaqe. Maal jechuun abbaan Jifaarii lafti hadhaba dhabeeraa jedhaniitii itti kataban. Hadhaba jechuun waan haam jedhan kan. Waan dhaabbatu. Waa wayii uggura wayii. Uggura wayii dhabee hadhaba jechuun siiloo nyaattu bishaan jirti wanta akka caffee eeggateetii darbaa gaangoonis fardinis waan bakka sana. Waan sana dhabee akkasumatti firiiwee awuraan godaanaa ta'eeraaf jedhanii itti kataban. Itti katabanii nu adabbii jedhan. Nu adab jennaan yaa ilma koo kottu sin abdaa jedhee jennaan dhaqeetanii gugumsee galee dhaqan. Kottu sin argaa ilma koo jennaan asii ka'anii Finfinnee dhaqan. Onxoxxoo jedhan dur. Onxoxxoo dhaqan. Onxoxxoon maqaa Oromoodha. Hayyee maal fuudhanii dhaqan harkuma qullaan dhaqanu sila? Egaa wanti isaan fuudhanii dhaqan egaa hadiyyaa fuudhanii dhaqaniif warqee jira. Warraafis waa fuudhanii waan urgaa'u kana Araboota fidaa maaltu fidaa miti kana kanaan beekamaadha. Jimma mana maadbeetii koo jedhee keeyatee miti silum. Asiin geessanii dhaqanii ergasii ennaa isaan dhaqan mootiin Jimmaa dhufeera jedheetii Aggafaarii kan jedhan himaa dhaqee. Naan as gabbaa'u jedha. Hadda isaan dhaqanii beekta mangistii jaraa kana dhaqanii jennaanii egaa mootiin Jimmaa dhufeeraa jedhee dhaqee. Jennaanii Aggafaarii jarramoo waa hidhu kun bira tageessaa dhaqaa jedhe. As gabbaa'uun hafee egaa ollichisaa jechuun hafee birata fudhatanii itti dhaqanii waan hidhanuun kana. Sansalatuma jedhaa. Sansalata fudhatanii dhaqnaan egaa hidhaa taatee jedhan. Abbaan Jifaar. Naan egaa hidhaa taatee naan egaa jedhee namtichi ejji hin sixire. Naan harkatti kennan. Naan nama eenyu wajjin hidhamuu barbaaddaa jedheen. Qoronya'uu.
Quranyiti durii tole tole. Jennaan obboleessa Minilii koliin hin jedhanu. obboleessa koo jedhan Hayyee. abbaa joobirii wajjinii walitti qoronya'e. Abbaan joobirii silxaanas dhabanii hidhaatti sanani tole. Wajjiniin qoronya'ee Ankobar kan jedhan nutti ergeegaa. Abbaan joobir waliin turan jechuudha. Naa deeman wajjin deemanigaa. Naa deeman wajjin deemanii laftinis qixxee qoodamee miti isaanis mootiidhuma tokko jira. Akkasitti ka'anii waggaa 2 guutuu hidhee achitti hidhee boleessi isaanii baawwaajii innaa isaaniidhaa jiran kana isaan nama qara'eesii baawwaajii jahadaan kunis bareechee keessa isaanii gammachiisaa dhaqee lolaa jedhanii asanan jaamootii wajjiniin reebuutti allama wal arganiiru. Baawwaajii. Walqixxeedhaan gama keessa jirti reebuu kan jedhan isaan tokko. Baawwaajii dhaqanii waliin mari'atanii Abbaa Jifaaris kan kakaase isaan. Asiin egaa dhokatanii ka'anii deeman. Asanan jaamoo bira ga'uudha. Abbaa Jifaariidhaa jiru. Asiin Abbaa Dikoo basaasa qabanii. Basaasni kun dhaqee isaan qabsiisee itti meennaan isaan Abbaan Dikoo kun waraanatti erganii kabbabsiisanii itti marsanii qabanii fidanii jireenittidha. Haati jiran ilaalaa haati baawwaajii jechuudha. Inaan baawwaajii waan nyaadhu jedhan. Erguma ni dhamee boleessi mootii tokko. Uuma nyaadhu jedhanii didan. Jennaan Daraa Warqee Abbaa Jifaar nyaadhu jedhaa guyyaa jedhan. Abbaan Dikoo Daraa Warqee Abbaa Jifaar nyaadhaa jedhee guyyaa nyaadhu jedhan. Asiin warra Abbaa Jifaar tokko erga isaan bultii 3 bulanii obboleessi abbaa manaa kootii du'uurraa jedhanii qalchiisanii maal jedhanii gaa durba ofitti dhaabanii midhaan kana fuudhanii mana hidhaa dhaqan. Dennaa kana guyyaa jedhan Abbaan Dikoo. Waarsaa keetti hin dhaqin. Daraa Warqee Abbaa Jifaar ol deebi'i. Jedhaa guyyaa jedhan. Guyyaan dhufanii naa galchanuu Abbaan Jifaarii malee boleessa abbaa manaa kootiitti du'u ani hin taa'u jedhanii. Gennee kam egaa isaan kun? Gennee Limmittii jedhaman. Amma geessanii nyaachisanii dhugaasa. Naa genneen argan dhugaa birataan jiranii miti baawwaajii. Yeellaanii wayaa ofirra buufatanii biratan maaliif dhuftan maaltu sin fide jedhanii nyaatanii achiin egaa gennee nyaachisanii ka'anii galanii booda birata sitti baasanii achuma keessatti akka eegaman godhamanii utuu ta'anuu Abbaan Jifaar bahanii mana hidhaatii gaannaa dhufanuu sabdammiidhaan egaa Ankobar biyya Amaaraatti egaa cinqamanii dhufanii egaa fiigaa Shawaa kana keessa bahanii egaa Simaareeraa galii jedhee Kamillik. Asiin egaa ka'anii galanii innaa dhufanii Sarbogaan baawwaajii hiikaa gadhiisaa jedhanii Abbaa Fardaa ergan. Hidhamuu dhaga'aniiru. Dhagaa mana hidhaatti egaa ammaa namni dhaqaamti. Galaa geessaa. Asiin egaa hiikaa innaan egaa baawwaajii dhaabatanii kellaa eeganii innaa Abbaan Jifaar dhufanuu walitti maratanii boohan. Jennaan egaa Abbaan Dikoo kun ijoolleetti erganii ilaalaa jedhan. Jennaan
walitti maratanii boohaaranii hagadoo du'e. Hagadoo du'e. Maaliif laatu tole? An biyya eegeen gaheedii jechuudha. Jedhanii amartii sila keeyataniidhaan Abbaa Jifaariin biyya eegee siin gahee jedhanii kennaniif siin gahee jedhanii akkasitti. Itti yeroo akka biraatti kan Abbaa Jifaar kanarraa waan danuu gaggabaabsitanii nu himtani irra deebinee xiqqoo keessa akka nu ibsitanu inni duraa Abbaan Jifaar ilmaanuu hagam qaban turan? Abbaan Jifaar ilmaan isaanii kun danuudha. Hayyee. Ilmaan hedduu jiranii ilmaan keessaa gaa beekamaan nama sadii. Hayyee. Ilmaan isaanii kana keessaa gaa beekamaan kun Abbaa Duulaati. Abbaa Fiixaati. Abbaa Foggiiti. Jarri kaan gaadanuudhuma jiran. Tole. Maqaadhaan dhoofnee geessina jenne. Torban tokko nurraa fudhata jedhaa. Torban tokko nurraa fudhata jaruma sadan kana gahan. Hayyee ingaha naamunaadhaaf irraa yoo dhageenye ingaha. Tole bara Abbaa Jifaar beekumsa qaroominatu ture. Akkam ture bulchiinsa isaanii keessatti amma qoroo jettaniittu bara Abbaa Jifaar sana qoroo meeqa ture kan himamu? Qoroo 60 ture. Tole. Mee fakkeenyaaf xiqqoo si maqaa amma sunaamunaadha maqaarraa nu dhahaa. Abbaa Qorootii moo? Abbaa Qorootii. Fi bakka isaan qorootti ta'an. Qoroon egaa amma dedoo kan jedhamtu jira. Dedoo sana qoroo 4tu jira. Qoroon 4 kunii abbaan qoroo 4 kunii Abbaa Joobir bolleessuma isaanii. Abbaa Seekoo Dedoo. Abbaa Dikoo Abbaa Bulloo isaan mammaa handaraasee isaanii jedha. Abbaa Waajii bolleessa Abbaa Jifaartiruu Shaqiiqii isaantu jiran. Abbaa kun Dedoodha gaa. Ammas Saqqaa jira. Saqqaan keessatti ammas Abbaa Duulaa kan jedhamtu jiranii. Bolleessuma isaaniiti. Abbaa Diggaa Gooyitaa jennaan Gooyitaa jechuun egaa Abbaa Gommoodha. Abbaa Duulaa Gooyitaa, Abbaa Diggaa, Abbaa Duulaa Birbirsaa, Jaarroo kan jedhan immoo bolleessi isaanii jiran. Kanaatu immoo bulcha Saqqaan. Hayyee. Amma seenaa gad deebitan egaa karaan Sabboo jira, Diimtuu jira, Maannay jira. Jara kanaa kana egaa qoroodhuma qorootu bulcha. Tole. Kana bulchaa abbaan obbolaa isaanii keessaa egaa jarri sunis seenaan jaraa egaa akkuma ammaa inni hin himamaa sigaa. Abba kan Abbaa Joobir akkuma isinitti hime sana egaa amma isinitti duraan kaaseen ture. Duraan akkan isinitti kaasetti egaa qoroo 15 duraan murtaa'eefii ture. Qoroo 15 kana kataa kan Abbaan Dikoo Abbaa Bulloo jedhamu qoroo 15 ta'e anis egaa ittiin baha. Namni qoroo 15 qabu immoo mootummaa raasuu hin dhiisu. Qoroo ganda 15 qabu kenninaaf jedhanii manchoo geessanii kennaniif Dedoo keessa. Ganda 15 qabu iddoo kakaa. Hayyee. Obboleessa Abbaa Jifaar Abbaan Jifaar utuu bulchanuu
Miniliikis gaawaa tokko hin beekamu. Zuulii kanas hin beekamu. Zuulii jechuun mana boolii, mana fincaanii hin beekamu. Nama keessaa ka'eetii barzaafii dhaqaa jedhanii akkanaa miti. Mootiin barzaafii keessa hin dhaqu. Zuulii kan jedhamu isinii qochisiisa jedhanii baandifaar egaa akkaataa beekumsaa galeeraa biyya Arabaarraa biyya Turkiirraa garaara namni beekuma fidee akkasiin mana zuulii jedhanii ka'anii zuuliidhaan sobbooqa. Sobbooqa jechuun afaan Oromootiin bakka aara galfii jechuudha. Bakka aara galfii jedhanii waddeessa sossiisanii akkama kan faranjii kanatti irratti taa'amu tolchanii bishaan keessatti bidiruutti nasiisanii baala hiddii akkama namni eenyu sooftii kan laafa baalli hiddii qoraattii addeetti diranii keessisanii fi booda ol dhaqaaqaasitti baasaa jedhanii booda wanti kun takkaa hin jiru jettedha. Jechuun nama kana waa beekuma qabu kana ilma taasifannaa jechuudha. Ilma taasifannaa jedhanii abbaa Jifaar sanuma irratti jaallatan. Bakka dhalli dhiqatamus bidiruu dhimma geessee waddeessa soqee tolchee fi akkasitti dhannas asitti dhiqataa. Dhannas guyyaa barbaadan dhiqataa jedhanii akkasitti barnoota galchanii fi booda wayaa kutaa nama moodhaqee jara muubeessee tiriiningii gochisiisu dhimmarraa nama kutaa fudhatanii wayaa kutaan baandifaar jedhanii fi wayaa kutaa akka wayaa sana uffannaa maaloo sana barsiisu arganii sanaan baay'ee gammadanii darbii akaafaas waan immoo waa tokko doomaa kana tolchisiisuu galan baandifaar biyyatti. Otoo kana jedhanuu baaburri dhufe jennaan nama naa ergii jedhe. Nama na gargaaru jennaan Jimmarraa ammas nama 40 kaasanii ergan nama baaburuuf maaliidaa kana karaatti tolchuuf nama qaba jedhee ergee Minilik naa ergi na qaqqabdi jennaan baandifaar erganii. Erganii akkasitti barnoonni galee fi Jimma bareechee barnootaan warqee kana tolchuudhaan ammas immoo innaa gaangoo kanaa fi farda kana wanti geessu Jimma farda 5 fi gaangoo 3 waggaatti geessa. Kan shallamee geessanii anfaarroo warqee kan itti diranii geessan. Egaa kanarraa fudhatee nama mukaannutti isaattis shintireetii kan ajaja kennee akaafaanis Jimmarraa dhaqee fi wanti karaa jettu dijinoos tolchisiisanii fi taa'an otoo bulchaadhaan taa'anuu egaa innaa waraanni dhufee fi innaa walitti nama qabuu jedhan boonoo tolfamee jira. Tabbata barratti boonoon sibiilaa hidhamee kan waraanaa 3 rukutamaa kan walitti qabamaa immoo akkuma kanaan labsiidha jedhamu 2 rukutamaa kan gammachuu 1 rukutama. Boonoo bakka hundatti dhaqee dhaga'ama. Bakka silkii himaa kana. Akkasitti abbaan gandootiitii fi abbaan qorootii kana fudhatee taa'a. Gaafa labsii jennaan rukutan abbaan qoroo gandaa ajajaa. Abbaan gandaa immoo 5 ajaja. 5 kanatti iyyuu ta'ee biyyattii biyyaan gahaa jechuudha. 5 eenyuu qaba? Waa jabaa qaba biyyaa walittaanee jira. Biyyaan kanaas abbaa 5ti. Abbaa 5 jechuun gara gadii kan jiru jechuudha.
akkasitti shanii kanatti abbaa gandaatti dabarsa, abbaan gandaa abbaa qorootti dabarsa jechuudha. Shaniidhaa fi hizbii tolamta. Akkasitti osoo bulchaa taa'anuu ba'a. Maaddiin isaanii kun immoo nyaatatti maaddii mukaa jira gabatee innaan. Gabateen kun nama 100 fudhata. Nama 100 irra taa'a. Egaa gabatee kanarratti ijoolleen tokko miidhagtuu irraan hidhatteetii nama hedduudhaan itti waa nyaatti. Gaayaa guddina isaa qaba. Dhibbata kun marsee ta'a dhibbisuun. Dhibbisuun akkasumatti gadi bu'ee marsee akkanumatti gadi qajeelee waddeessa irraa hojjetame ta'a. Achi namni 40 baateefidha. Gaafa akkasitti gaafa guddaan jiru jechuudha. Gaafa affeeraan jiru. Affeeraa kanarratti gaafti biraa nama 10 nyaatamti guyyaa cufaa namni baaqorootti 12 nyaata. Kun egaa sangoo maaddii isaaniitti kan dhiyaatu jechuudha. Maaddii isaanii kun immoo egaa ittoon kun eddeen inni dhufe Turkii irraa dhufeetii achitti Turkii irraa dhufee barsiisee kabaabii jedhan maal jedhan waa hunda barsiisee qaraasisee jira. Akkasitti isaan immoo baaqorootiitti jedhanii nama asitti bareeffatu. Nama asitti bareeffatu immoo baaqorootiitti geessee barsiisee akkasii nyaata bareedaa hojjetama. Vegetabiliin kunis hundinuu warra Turkiidhaan dhufte hojjeta. Gaayyaa Warqee Shergeeraa mootiin Turkii. Waa hunda hariiroo walirraa qabanidha. Mana mataa muraas qaban barbarii. Hayyee. Baanjii faarinnaa dhaqanii shilootii dhaquu ka'anii mana barbarii sana dhaqanii achitti areeda isaanii mataa isaanii tolchee gadhiisa. Masaraadhuma keessaa qabu. Masaraa keessatti Turkii dargee akkasii jedhee hindii mura. Hindii nama hindiitu achitti dhufee muree qab godhee akkasiin areedni isaanii eegama jechuudha. Egaa akkasitti biyya hunda barsiisanii waatumuu warqee kana maal kanas warqeen isin ba'a. Jimmaan bakka tokko ba'ee dhufee akkasiin warqeen kun buufamee maal jedhee tolfama. Gumee gamnootaa maaloon kun taayituudhaaf isin dhaqaa. Finnitti gaa akkasiin gaa taayituun silaa ilmoo hojjetaniiru gammadee jechuudha. Isaan immoo kanuma biraatu egaa hin ciibneef akkasitti Minilikii egaa akkuma bataskaanuma kanatti hin erginii jedhaniini amaalan natti hin ergin jedhanii ammaaluu nan gabbara amaalumti biyya ta'uun dhufanii jedhanii akkasitti ittisanii ta'an. Hayyee. Otuu ittisanii ta'anuufaa akkasii waggaa 52 moohanii booda keessa dhufa xaaliyaanii kana keessa darban isaa. Isaan darbinaan abbaan duulaa ka'anii Finfinnee dhaqan jechuudha. Waamee asiin dhaqanii isaanii xiyyiitii saaxinii 300 kennee dhaqe. Kan baanjii dura walitti qabsiisanii nan lolaa biyyaa loleen ba'a jedhan sana. Saaxinii 300 kenneedhanii dhaqanii innaa isaanitti ga'anii jedhanii gaafiidhuma kana tasa gaafate. Gaafii gaafatee cinqee jennaan abbaan gubbaa lixaa kan jedhan tokko isaan dallananii haasa'an abbaan duulaa. Jennaan dhiisaa nuti fuuldurii jirtanii jedhe. Qaalicha kabalan abbaan duulaa kana jedhanii akka jennaan abbaa duulaa bira jedhee waggaa 2 Misrii Finfinnee keessatti ba'anii Jimmaan naqan
Jimma inni sila fuudhee dhufee waa tokko himatee galuu qabeera. Warra jalaa dhukkubate manni mana jalaa gubatti jedhe. Akkanuma dheertuu jedhu kophaa isaa hambisee gale. Booda erga xiyyiitii 300 fudhate galii jedhee. Hayyee. Tole. Amma maal jedha amma faamiliin naa dubbata abbaan duulaa ofiif ilma isaaniitti darbee miti mootummaan kun. Mootummaan ilma isaaniitti darbe. Hayyamaniiru jechuudha. Hin dinne isaan ilma isaanii. Abbaan duulaan hin jaallatanii baaduu jaallatanii. Siluma abbaan duulaa nama kitaaba barichee qara'e isaan nama ibaadaati. Mootummaa kana baay'ee murtisan guddumaan itti kenne Haile Sillaasee. Waanti immoo nama ija qabu waa hunda beekanii kanaa dabarsanii baaduu itti kennan. Tole barakaa argadhaa. Egaa bara Abbaa Jifaaree hin beeku waan namni Ormi katabe waanuma Faranjiin Qeesiin kara deemtuun Raashaan Xaaliyaaniin babarreessite keessatti waan naannessinu argine militarii waraanayyuu qaban turan jetti karaa Gondar irraa ta'uu Tigree irraa fidatanii huduuda ka eegan fa'aa qaraxa fa'aa kan guuran isaaniif qaxaramanii laftis kennameefi waan kana dhageessaniittu moo tasuma odeessiti? Dhagahee. Hayyee. Qaraxas kan fuudhu jira. Abbaan mootummaa abbaa militeerii ajajaan militeerii isaanii abbaa Gojjam Babal'aa jedhanii kana jiranii. Abbaan qaraxa eegu kellaatti kaa'ame kellaa jedhama. Huduudiin kun kellaatti kaa'ameetii banjaa gaabii kana soogidda kana qaraxa horiin kotte duudaanis hin qaraxamu. Kanatu dhufaa militeeriidhaafis akkasitti wanti dhufu kun militeerii jabeessee qalanni kun kan dhufu kun militeerii si jabeessaa waan immoo mootummaas immoo kanaaniyyii bu'uura godhanii deemsisan. Tole. Kan biraa warra dhufe keessaa warra waan amma hojii harkaa danda'u kana biyya Turkii irraas dur warra amma karaa biyya Amaaraa kanarraa warra faca'e fa'aa warra Gondar irraa warra amma sheekota 40 sana faanuun himne. Yohaannis dhufee egaa islaama kanatti roorrisee jennaan ifaat kan jedhan namni 40 baqatee dhufe Baadifaanis nama 80 kana teessisanii akka magiraantiitti teessisanii jala kana biyya Amaaraa irraa kan baqatee dhufe teessisanii jalli kun dhufanii akkasitti kitaabas barsiisanii qaraatii Oromoon baree qaraatii katabuuf qara'uu baree akkasitti jamaan danuu jira beektanii tumti jamaan jiru kun hedduu ture kan akka Shimaamayyaa sana Shimaamayyaa kan jedhantu jiran isaanii kallacha taa'anii. Barakaa argadhaa waan gaarii nu himtani mee waa warra amma dur dhagahu bakka danuurra sheekotaa baluu kan jedhamanu bakka danuu jiru. Mee isaanirraa nu himaa warra beekamoo ta'an sheekota karaa Jimmaa kana karaa Dedoo ta'u karaa biraa bakka warra turan. Sheekonni bakki jarri ture egaa sheekota kunnoo kan jedhan kunnoon turanii. Hayyee. Sheekota eelanii jennaan eelan turanii. Warri kun eessaa dhufan ofii isaaniitti dura? Dura jarri kun Gondar irraa dhufe. Hayyee. Gondar irraa dhufan. Okay. Achirraa dhufanii sheekonni eelanii
achi dhufanii iddoo qaraasisanii akka okkoo fuudhan karaa haadhaatiin baay'ee nama ilmi guddaa qabu isaanis achi taa'aa turanii ishee kun immoo achumarraa gara olii sana turanii isaanii gondoree isaa dhufan isaan immoo akkasuma akkasiin gara sun ammayyaa sanaa kunis karaa dhufanii jechuu jiran haasa'ameen ishee kun eenyurraa ka'ee dhufee walqaayidii feekaa dhufantu jiran. Karaa daawwee walloo irraa isorri dhufe jira yaadata. Warri daawwee irraa dhufe jiran jarri kun matootiin maara. Hedduu dhufe hedduu jiranii malee warri kun matootii. Malee daawwee irraa dhufee qaraaseera walloo irraayis. Jarri ifaa kunis namni 40 dhufe kun aalimoota dhufe. Ifaatirraa dhufan. Aliyyuu hambaa kana ta'in hayyee biyyuu. Jara kanaatti ganama hedduu dhufe qaraasisaa ture achi taa'anii. Hiramanii. Hayyee. Hiramanii qaraasisaa turan. Achumatti amrii ta'an moo galan biyya ofiitti moo qubatanii? Achumatti amrii ta'an. Ilmaan jaraa jijjiiran ammallee. Ilmaan jaraa jijjiiran. Masgiidni inni amma masgiida 40 jedhamu sun isaantu yookaan isaaniif ijaarame? Jalatti ijaarsisee. Masgiidna 40 sun jalatti ijaarsisee jira jechuudha. Waagaa hedduutu jira gaa. Wanti isaa kun akkanatti hin dhumu. Mootummaa kana keessa deemnee bituu jennee hin danda'amu. Kanaaf gaggabaabsee himi. Naagala. Kaan isitti deebinee egaa guyyaa isin jaallattanii ibsina. Tole. Hin goona. Tokkittiidhuma Abbaa Jifaarirraa egaa durin naa himamu namni mootummaa akka isaanii qabu biyya keenya qofaa miti alama addunyaa keessatti biyya ollaarraa mootummaa kan biraarraa nagaa buusuuf firummaa jabeessuuf fuudhuun itti heerumsiisuun hin jira. Abbaan Jifaarri waan akkanaa. Fuudhanii isaan obboleessi isaanii baajoo birii dabroo kanarraa mootii fuuldoo koltaa achirraa fuusisanii. Fuudhanii isaa ofii kafayii fuudhanii miinjittii kennee miinjoo. Fuudhanii. Biyya Guraageerraa. Biyya Guraageerraa fuudhanii. Darbanii. Kan mootii Guraageetti. Kan biyya Masrii irraa gara Arabaarraa waa hin dhageenye sana. Fuuni gara sanarraa. Achi hin geenye jedhachuu Tole. Akaakayyuun fuudhan malee. Akaakayyuun baay'ee fuudhanii kadhee baadiyyaa. Okay. Malee isaanii miti. Itti dhufna kan akaakayyuus. Jalaa boodatti dhufna. Hayyee kana caalaa isin hin qabu jiruun biyya faranjiiti. Addayyaa nabsi fiiguudha. Egaa waan hadhanuun qooddattaniif maqaa hordoftoota waltajjii kanaatiin irra deebi'ee barakaa argadhaa. Fayyaataa baganuu jiraattan isiniin jedha. Barakaa argadhaa isinis miidiyaa kana tolchitanii waa'ee Oromoo kanaatiin dhaltanii jala deemuudhaaf waggaa dheeraa kan isinii akkasitti bu'uura tolchitanii akka Oromoon waa hundaan gonfatu gochuudhaaf taa'attanii deezaa keessa rabbi isinii babaasee. Amiin. Hayyee barakaa argadha. Egaa kabajamoo hordoftoota keenya turtii obbo Jawaad waliin goone kaadhaa kanarra raawwata. Jalqabarraa kaastanii hamma dhumaan nu hordofuu keessaniif anaaf Jawaad guddaa galateeffannaa. Kaaf immoo yeroo deebinutti addaaf nagaa isin dhaammannaa. Nagaan nu tura. Nagaa nagaatti.